Cristiano Ronaldo fis walalonnu fa barreeffamu kan jedhu yaanni karaa keessan dhufe Riyaan Riyaad Raayyaa Khalid Muhammad akkas jedhee waa'ee Cristiano Ronaldo walaleesse. Hiyyeessi homaa hin qabne rakkataan daandii gubbaa miira xiiqiitiin ka'ee miidhagsee dirree kubbaa eenyunuu yaadeen turre bakka kana ga'aatti namni nyaataaf rakkatee mootii kubbaa ta'aatti jaalala isaan booji'ee kan beekuuf isan beekne bakka ammaa kana ga'aaf eenyumtuu isaan eegne har'a garuu urjii addunyaa ta'ee biyya hundatti beekamee daandii qulqulleessuurraa sekuritiin eeggame onnee kumaaf kitilaa seenee hafe keessatti dirreen inni hin bareechin meenatti mi'eessatti akka isaa ta'uudhaaf kanawwu namni cufti kubbaan foolii isaa suuftee bakka inni jiru dhufe bakki inni deemu hunduu kan simatu ililchee leenca miilli isaa warqii Poorchugaal biqilchitee keessumaa masaanuusaa Baarsaa garaa waaddeeraa gaafa Maadriid keessaa gooftaa warra maadeeraa ni yaaddatti yoo ta'e Maancheedhaafis taphatee Aarseedhaa fi Liivarpuuliin miila isaa itti haqate dandeettii kubbaa miilaa ogummaadhaan dabalee onnee biiliyoonota jaalalaan bitee dhaalee har'asittuma jira hin dhaabbanne deemsisaa umuriin fagaatuyyuu ijoollee dhakeessisaa osoo gurbattiin taakkuun isa caaluuf kurkurtuu har'as CR7dha taphataa gatii qaaliin addunyaan ittiin gurgurtu ija daawwattootaatiif kan miidhagsitu dirree anis kubbaanan dhiisaa gaafati keessa hin jirreen kan kee dandeettii qofa mitii kennaa waaqa gubbaatii jecha biraa siin qabu ati mootii kubbaatii.